كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو كينيا كبجمو بغنغان رفتن جچادا اسن سمن قبي كينيا المحرمات وربين حرام غوري كجو كتا شنتمي سغل رغينيا جر نوجي ترى من المحرمات تناجي الاثنين دون الثالث نمني لما توكو كسدي سادا في الراديسني قبا إساني هاسون وان دوم وان حرام سر دامتية كونغرتي. وهذه من آفات المجالس ومن خطوات الشيطان ليفرق بين المسلمين ويوغر صدور بعضهم على بعض. تركان في شيطانا تشيطاني مسلم توتا جدوت والجبا ومون تمسلم توتا جدوت كان الرتكازون نما والشكسيسو نما والجبسيسو نما الدفقيسو كيسا بكتانت nama sadee isaadhaa uf jibira cinatti arguu oolanii namni lama kophaa haasa'u, namni lama kophaa bahu, namni lama kophaa afaan inni hin beekne haasa'u, kun hundi dhoowwaadhaa jechuudha. Jibba fide sheeyxaanan nama seenee wal dichisiisa. Maal jarri kun akkamitti kophaa na dhiise waan jiru obboleessi isaanii seente dhageessisaa jechuudha. Kanaaf naamusa hunda eeguudhaaf wajji jireenya hawaasaa tolchuudhaaf diin rabbii waan kanarraa dhoowwa jira jechuudha. Qaala sallallahu alaihi wasallam idhaa kuntum thalaatha falaa yatanaaja rajulaani duuna al-aakhar حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. نبي كان صلى الله عليه وسلم حديث بخاري كيست نما سديوتات نم لما قبان هاسينا مقوباتني توكو قبا ديفتني هنگ نمان ولت مكمتني إنس نما وجتا وتاي نما برو برتاوي لمن قبا بهو بيتن فيتن بربادن قبا بهو دن ديسني مالف ينن وني كوني سياد ديسا wanni kun isatti dhagayamaa wanni kun isa gartee naas isa rifachiisa maaliif jedhu kun kophaana dhiise waan jiru hanga kanatti sadarkaa kanatti haqa namaa akka gartee eegamu diin rabbii keessatti bakka guddaa godhatee jira jechuudha. Akkuma reefu jennee nama tuffachuudha, nama xiqqeessuudha, lafatti nama laaluu yamaa jechuudha. Akkuma kophaa bahuudhaatti ilaalamaa afaan inni hin beekne nama bira ta'anii namni lama afaan biroo haasawanii kasadee isaa sun kan beekne lugaa san kan fahamne yoo ta'e akkaan nama san tuffatan xiqqeessan haqa isaa balleessan jamaa. Qaamaan biraa kophaa gartee maqoo bahuunis akkasuma bira ta'anii afaan inni hin beekne haasawuunis akkasuma uf eegaa naamusa islaamaa qabadhaa. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.